Manni amantaa Birahaana Kiristoos ayyaana qilleensa sababeeffachuun waldaa gargaarsa maanguddootaaf falagaaf maaddii laaqanaa nyaachisuun deeggarsa uffataa taasiseef qindeessummaa mana amantaa Birahaana Kiristoos fi waajjira dhimma hojjetaa fi hawaasummaa bulchiinsa magaalaa Adaamaa waliin ta'uun sagantaa deeggarsa taasisuu kun qophaa'edha. Sagantaan deeggarsaa fi jajjabeessuu kanarratti abbootiin gadaa, haadholii siinqee, hooggansi magaalaa Adaamaa, miseensonni mana amantaa Birahaana Kiristoos, qindeessitoonni fi hojjettoonni waldaa gargaarsa maanguddootaaf falagaa fi gargaaramtoonni irratti hirmaataniiru. Bakka bu'aan waajjira dhimma hojjetaaf hawaasummaa bulchiinsa magaalaa Adaamaa obbo Ahmed Mohammed akka jedhanitti akka magaalichaatti dhaabbilee tajaajila lammummaa irratti bobba'aa jiran keessaa waldaan gargaarsa maanguddootaaf falaga isa tokko ta'uu ibsuun maanguddoota biyya isaanii faarsaa guddaa kafalaa turanii yeroo ammaa humna dhabuu rakkoof saaxilaman giddugala adda addaa keessatti gargaaruun cinaa dhaabbatan galateeffatan. Kan humna hin qabne maanguddoota teenya kaleessa gahee isaanii ba'aatiin turan, kaleessa biyyattii tana ijaaruudhaaf dafqaatiin caccabaatiin turan, isaan har'a gargaarsa hin qabne kana hafee nama humna qabuyyuu gaafa inni kuf yoo qabanii ol kaasan gammachuu namatti dhagamu hagana jechuun hin danda'amu. Isaan kana ammoo kanu malee homaa hin qabne kan kaleessa akkuma duratti jedhu san caccabaatiin turan biyya tana ijaaruudhaaf kan dhumatanii kan hafan lubbuudhaan har'a ga'an isaan kana bifa kanaan bakka kufanii kaafnee iddoowwan akkanaa kanatti galchinee nutu isiniif jira. Isin bira jirra humni keessan kaleessa nuuf jedhee dadhabe har'a immoo nuti humna keessan san isiniif kafaluu qabna maddi keessan jirra jennee gateetti isaanii ol qabuun olitti hojii nama gammachiisu hin jiru waan ta'eef keessattuu aadde Meeroon qindeessituun dhaabbata kana baay'ee galatoomii ulfaadhu rabbi jazaa siyaa kafalu jenna. Itti gaafatamtuun waajjira kominikeeshinii bulchiinsa magaalaa Adaamaa fi bakka buutuun caffee Oromiyaa aadde Aminaa Ankush akka jedhanitti manni amantaa Birahaana Kiristoos hojiilee misooma garaagaraa fi tajaajila lammummaa keessatti hirmaachuun hojii fakkeenyummaa qabu hojjechaa jiruudha galatatu isaaniif mala jedhan. Gaaraantii guddaa ka ta'u, wabii ka ta'u, hojii gaarii kenna qofa. Aangoonis du'arraa nama nambisu. Qabeenyis du'arraa nama nambisu. Firri jabaanis du'arraa nama nambisu. Namni lafa kanarratti jireenya koontiraataa jiraata. Haga jiraannetti garuu waa dabarfannee deemuun yoo duunes soodduun bara baraa nu dhaabataa jechuudha. Dhugaa dubbachuuf namoonni kabajaa fi jaala guddaa isaanii qabnu ka akka abbaa keenya Paaster Bojaa fi Dubree Meeroon koreen mana amantaa kana garaa beelee nyaachisuun dirra daaree uffisuun wanti kana caalu hin jiru jechuudha. Walitti qabaan mana amantaa Birahaana Kiristoos Adaamaa Paaster Bojaa Suufaa akka jedhanitti bara 2005 irraa eegalanii manni amantaa isaanii deeggarsa garaagaraa namoota rakkinaaf saaxilamaniif gochaa jirtu cinaatti waldaa gargaarsa maanguddootaaf falaga cinaa dhaabbatanii jajjabeessuun deeggarsa barbaachisu gochaa jirtu cimsuuf jedhan. Kanaan dura bara 2015 akka waldaa Birahaana Kiristoos Itoophiyaatti abbootii dura amantii kana fidanii dhufan nama 80 ol gaabii itti uwwifnee miila isaanii dhiqnee nu eebbisanii deemanii kan isin dinqu guyyaa sanaa jalqabee in eebbifamne waan baay'eetu nuuf mijate nagaatti jiraanne as geenye jechuudha. Har'a abbootii gadaa qabannee kan dhufneef hooggantoota magaalaa kanaa qabannee kan dhufneef isin waa kennuuf miti. Buddeenni nuti isin har'a isin nyaachifnu kun galgala hin beeloftu. Uffanni nuti isiniif kenninu kun boruu hin dhuma. Kan hin dhumne garuu eebba keessani. Isin amma umurii kana kan argattaniif kan Waaqayyo umurii isinii dheeresseef dhaloota akka eebbiftaniif. Isin immoo dhala hin qabu kan na xooru hin qabu yoon du'e kan na awwaalu hin qabu jettanii yaaduun barbaachisu. Magaalli kun uummata miliyoona baay'ee qaba. Hunduu isin wajjin hin jira. Isaan kanatti daballee nuti waldaan Birahaana Kiristoos haa xiqqaatu uummata 500 oltu jira. Awwaala nama tokkootiif namni 5,000 hin ba'u yeroo tokko. Magaalli kun ijoollee keessanii. Yaadda'uun, saqqaquun, caarraa keessan abaaruun waaqa ofitti mufachiisuun isin irra hin jiraatu.
walitti qabaan boordii waldaa gargaarsa manguddootaa falaga obbo Geetuu Gabree ergaa dabarsaniin tajaajila lamummaatiin lammiilee keenya dadhabootaan buusii buufamurraa gargaaraa jiranis giddugalli kunuunsa manguddootaa kun kiraan waan ta'eef kana caalatti babal'isuuf bakki iddoo osoo kennameef abdii guddaa qabaachuu ibsan. Namoonni mana manatti gargaaraman iddoo kanatti dhufanii too bakka ciisichaa argatanii ganama yoo ka'an ciree argatanii buna nama wajjin dhuganii nus isaanis kan baay'eetti tolu garuu dhiphina lafa kanaatiin kan ka'e kun mana manatti jira kun karaarra ciisee jira yoo danda'e waldaan kun hamma tokko hin gargaara kuni qofti gahaa muti biyya kana keessa namni nama gargaaru baay'eetu jira kun wanni akkanaa jiraachuu kan hin beeknetu jira kun immoo dhimumti akkanaayyuu jiraachuu kan odeeffannoo hin qabnetu jira kanaaf osoo manni argamee lafa bal'aan argamee lafa irratti manni bal'aan ijaaramee namoota baay'ee mana kana keessatti gargaaruun hin danda'an. Manguddoonni kunuunsi taasifamaa fi jiru tokko tokko isa jedhaniif giddugala kana keessatti haala gaariin kunuunfamaa jiraachuu ibsuun qaamota deeggarsa taasisaniif eebbisuun galateeffatan. Nu jiraadha. Harki keessan guutuu haa ta'u. Wanna kennitan hin dhabina. Kennaa malee hin takabbalina. Waan isinii haa kennu. Biyya keenyas nagaa nu haa godhu. Itoophiyaa fayyaa nu haa godhu. Mangistiin keenyas fayyaa nu haa ta'u. Isinis fayyaa nu ta'a. Argararrafa akka gaarii nyaadha akka gaarii kafanaa tuuftee kan jiraatu akka nan jiraadhu kan sa'a nama keessa fayyaa nagaa argadhaa gootanaan keettanaa afaan keettan dammi harki keettan birrii haa ta'u kafana nu tuuftanii nagaa uffadhaa fayyaa argadhaa biqqanyaanis hin laalte anduubanis hin laalte duuba afuunduraan hin laalte duubatti aan addaanis tuuyyoo ka keessa kan jalatti deebite.